Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya gabaasa addaa qabannee dhiyaanirra. Gabaasni addaa kun egaa kan xiyyeeffatu yeroo ammaa kana lagannaa nyaataa warra jiran egaa Maqaallittiitti jechuudha hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti. Egaa akkuma beektanii hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Jawar Mohammad Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa fi akkasumas Shamsaddiin Xahaa dabalatee kanneen mana hidhaa keessatti lagannaa nyaataa irra akka jiran beekamaadha. Keessumaa Jawar Mohammad Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa fi Shamsaddiin Xahaa lagannaa kana dursaniitii kan jalqabanii warri kaanis sana booda itti makamaniiru miseensota adda bilisummaa Oromoo dabalatee jechuudha. Egaa isaan kana keessa Shamsaddiin Xahaa baay'ee miidhamee gara hospitaalaatti akka fudhatame yookiin geeffame hundi keessanuu dhageessaniitu jirtu. Akkasumas Dajanee Xaafaa kan biroos immoo kan akka Daawit Abdataatii fi Boonaati Billeerlee akkasuma. Egaa warri hafanii haala sodaachisaa keessa akka jiranidha. Namni hundumtuu biyya keessas kan biyya alaa jirus yeroo ammaa kana har'a maaltu ta'a boru maaltu ta'a jarri kun attamitti bulu kan jedhu maal dhageenya kan jedhu namni hundumtuu cinqeerra jira. Egaa guyyaa guyyaadhaan gara mana hidhaatti deebi'uudhanii jara kana kan ilaaltu keessattuu Jawaarrii fi warra isa wajjin jiranii kana argitu obboleettiin Jawaarrii yeroo ammaa kana na wajjin jirti karaa toora iskaayipiitiin Raabiyaa Siraaj Mohammad Raabiyaa baga nagaan dhufte deebiteen jedha. Magana gaamneedhaan. Raabiyaa gaa yeroo cimtuu keessa akka maatiin walumaa galatti maatiin jiru nan beeka yeroo gaafiif deebii kanaaf dhiyaattu haala cimtuu keessa haala hamaa keessa akka jirtan nan beeka. Walumaa galatti uummanni Oromoo kan biyya keessa fi biyya alaa keessa jiru hayyoota keenya hooggantoota keenya maal keessa jiru maal keessa oolu maal keessa bulu. Kan jedhu lubbuu isaanii karaa dandeessanii nu baraaraa jedhanii sheekota qeessota abbootii gadaa maanguddootti gama iyyataa jiru. Yeroo aneeffatama haasa'uudha jennu kanatti biyya alaa keessatti iddoo adda addaatti hiriira nagaatu adeemsifama. Egaa haala kana keessa taaneeti kan yeroo ammaa kana haasofsiifnu haalamtuu keessa akka jirtan nan beeka. Meegaa yeroo ammaa kana Jawar Mohammad faa guyyaa 13ffaa nyaata lagachuu keessa darbanii guyyaa 14ffaatti cehaati jiru. Mee namoota alaala ta'anii yaadan garuu ijaan isaan hin argineef haalachi jiru maal fakkaata? Mee walumaa galatti waan isaan keessa jiranii fi haala naannoo mana hidhaa sana keessa jiru akka maatitti waan sin qonnamu waan sinitti dhagahamu kana nutti hime. Yeroo jenee haalachi jiru hedduu nama gaddisiisa. Iddoon isaan jiran sun iddoo Jawar faan duraan itti taphatan, itti kolfan, uummata isaan gaafachuuf deeman, itti kolfisiisanii waliin taphatan sun iddoo gaddaa ta'ee jira. Namni achi dhufee hundinuu nama baay'eetu dhufa. Nama 100 oltu dhufa. Ganamaaf galgalatti. Hundinuu bo'anii gaddanii akka namni nama jalaa du'etti bo'anii waliin boonyet achi deemna. Maal boottan jedhanii isaantu uummata isaanii lolaayyuu. Nama gaddisiisa hedduu dubbachuufuu ni ulfaata. Dajana xiqqaanis guddaanis haadhootiin. Hundinuu bo'anii biraa galan hedduu ulfaataadha. Egaa Jawar Mohammad fi Baqqalaa Garbaa fa'a namoota dhaqaniini nuun boo'inaa har'aa miti gaafa duuniyyuu nuun boo'inaa nuti kaayyoo qabnaa kan jedhutu jira garuu mee waan isaan jedhanii namoota jedhaniitti yookiin waan isiniin jedhan gara boodaatti deebina. Amma namni tokko lafumaa ka'ee dhaqee hin boo'u maaltu mee nutti himi maalirraa ka'uudhaan qaamni isaanii maal fakkaata haalli isaanii maal ilaaleeti namni kun kan boo'u yeroo isaan argu. Dajanee jeenis ta'ee Baqqalaan Hamzaan Shamsuun hundinuu qaamni isaanii bareedan sun hin jiru. Warra duraan beekan osoo hin ta'in warra haarawaa ta'an. Hedduu nama gaddisiisa qaamni isaanii irraa dhumee daalachatanii lafee fakkaatan. Dhugaan siin jala baay'ee nama gaddisiisa.
hangara kiyyaan ijaanu isaan arguun natti ulfaata. Of jajjabeessee on seen yoon isa argu nan bo'aa. Natti ulfaata hedduu Dajanee hedduu gubannee jirra. Ana qofaa miti namni hundinuu namni achi dhufu hunduu nama bo'u. Maaliif boottan jaaniit isaan deebisanii jajjabeessanii qabsoodha kun kaayyoo keenya. Uummata Oromoo meeqatamtu dhumee kumaatamaan ijoolleen itti dhumtee kaayyoo san galmaan osoo hin gahin ammallee deebinee waan hin taane keessa seennaa jirra. Diinni nurratti bahuutti jirti. Nutu hedduu aaru jira. Kana nu dhagaamu jira jedhanii uummata sossobanii jajjabeessanii nu jajjabeessaa nu gargaara. Lolaa qabsaa maree nutti hin boo'inaa jedhanii uummata jajjabeessanii deebisan. Garuu uummanni waan takka jabaachaa hin jiru. Waan takka nu jiraachuu qabdan jedhanii nu jiraachuu qabdan. Nuti yoo isin hin jiraatiin Oromoon hin jirtu. Isin duunaan Oromoon hin jirtu jedhanii. Nu isaanis yoo ka boottan taate gadoo duune boodan boo'ina amma nu bu'aa jedhanii. Amma nu bu'aa jechaan isaanii qabsootti jirru kana. Saniif. Amma qabsoo kanatti birmadhaa jechuu isaaniitu maal jechuu isaaniiti amma nu bu'ina. Amma cinaa isaanii dhaabachuu qaban. Cinaa isaanii dhaabatanii isaan gargaaruu qaban. Isaan eenyuuf jecha du'aa jiran. Ofii jiraatiinti waan takka jiraachaa jiran Dajanee. Uummata kanaaf jiraachaa jiran. Uummata kanaaf miidhamaa jiran. Uummata kanaaf du'aa jiran. Uummanni isaanii immoo yoo cinaa isaanii dhaabatin yoo Oromoon cinaa isaanii dhaabatin adda isaanii du'uun homaa bu'aan qabu. Tarii seenaan bifatanii du'uu danda'an. Garuu Oromoon gaafa isaan du'an hedduu miidhama yoo beekan. Amma yeroo dhattee yeroo baay'ee situ dhaqaa baay'ee sitti dhaga'amee deebitaa maatiin kaanis akkasumatti qaamni isaanii baay'ee huqqatee ol ka'uufaa hin danda'anii kan jedhu jira waanan fagoo jiruuf waanumaan dhaga'een dubbadhaa otoo sana sirriitti nutti himte. Galachi boochanii baay'ee sinitti dhaga'amee galtaa yeroo manatti galtee jettu. Maal yaadda maaltu uumama jettee faa maal yaadda halkan kana faa yeroo biraa galtee jettu. Akkuma bo'eettiin galaa Dajanee galeet sirrii biran fudhatu. Hin caqasnaa yoo waa xiqqishuma koschaniin kaane hin caqasnaa qalbii nu takka nu raftee hin jirtu Dajanee. Takka rafnee hin jirru wallaahi kaanetti kanuma caqasaa bulee yoo kus jedhe kaanitti bilbilee waan akkanaa uumamee ta'a jedheetan yaaddoo cimaa keessa jira yaaddoo cimaa keessa jira hirribni takka nu fudhataa hin jiru. Maal dhageenya ka jiru ganama gabariitee deemnee isaan achitti hin jiraniif hin jiranii isaanii hubannutti ni jarjarra. Mee haadha Jawar nan beeka umuriidhanii nama guddaadha isaanii. Wanta akkasii ilma tokkicha qabu natti fakkaata. Wanta akkasii cimaa ta'a. Mee isaanoo akkamitti maal jedhu yeroo akka ammaa kana maal keessa jiru mee nutti walumaa galatti obboleettidha obbolaa biraas waan qabuuf maatii keessa waan jiru mee nutti. Maatiin gaddeeddu keessa jira Dajanee. Haati teenya dhuftee giddiin nyaachiseettee dhuftee bira seentee isa laallan giddiin nyaachisuu dhiisiti ofii boottee biraa deebite. Daqiiqa takka biran turre. Ittuun dubbanne itti dubbatuu dadhabdee jaan arginaan. Dubbachuu dadhabeetiin biraa bahee jettee baate. Gaarii dhagaamee gama tokkoon garuu jarri kun gara bultii 13 fixanii gara bultii 14ffaatti ce'aa jiru nyaata lagannaa kana. Gara biraatiin immoo lakkii wanta akkasii hin jiru jedhanii warri waallee haasa'antu jira. Mee ati egaa guyyaadhaan guyyaatti yeroo 2 dhaqxa. Mee maal jetta waan akkasii? Waan isaan haasa'an kun hundinuu waan hin jirre haasa'an. Baqqalaan Hamzaan dhiibbaa dhiigaa qaban. Ni nagaas
niin argaas waan isaan jedhan jira akkan. Cukkoo nyaatanii jaanit irratti qoosaa jiran. Jawaar immoo gonkumaa cukkoo nyaatu hin jaalatulleedha. Hin geessu nuufillee. Tarii uummanni takka warra biyya fagoo isaan gaafachuuf yoo dhufu waan akkasii fidee danda'a. Ka fidan saniyyuu hin galchinu. Baasaan jedhaniit baasne hidhamtoota gara biraa jirtuuf ijoollee eegdota isaafaaf kennina. Cukkoo jeen hin jaalatu, Gaash Baqqalaan hin nyaatu, Hamzaanis hin nyaatu isa waan dhiibbaa qabaniif. Inni daa'imummaarraa hin fedhu. Manattuu godhannee hin nyaatu waan isaan jedhan kan. Waan kaan immoo wanti xiqqaa achi keessa jiruyyuu gaarbeejitti guree naqee Jawaar. Nyaachuu dhiisiti yoo dhugaa rabbi taate. Poolisoonni achi jirtuyyuu quba qabdi. Namni hedduu quba qaba kan. Ani garaan na dadhabeetiin guyyaa sadaffatti garaan na dadhabee dajanii arguu dadhabee waa dhoksee waan akka vitaaminii galchuuf yaade. Shamsuutti akkuma taa'ee ta'eeti waan tana galchiti dhoksii kenniifiin jedheen. Shamsuun galchuu sodaatee bakkuma isaan gabbaanii dhadhaabatan san irra kaa'e. Achi hojeen gabbaa arge. Maali kun jennaan bar waan xiqqishuu wayiitii osoo bishaanitti buufattanii jedheetiin jedhaan waan garaan na dadhabeef. Poolisitti meetu lammata yoo raabiyaan dhuftu sakattaatu malee waliin galchiin jedheen. Nyaata nyaatuu dhiisiti. Egaa gaafa lagaltaniiti takka bishaanuu guyyaa 13 bishaan dhuganuu hin beekan nyaata isaanii nyaatan jaanii qoosan dhiisiti. Isaan du'aa uummatni Oromoo godhuufitti rabbi isaan jabeessee dhaabatan haga kanaa turuu isaanii. Haga kanaa hin turan jedhee jaanneen. Beekatuma olola irratti oofaa jiran. Mee ololli waa tokko ta'ee kun waan lubbuuti. Yeroo namni tokko kaayyoo qabu sanaaf nyaata lagatee lubbuu isaa irratti murteessee akka ammatis natti himtu nama biraarraa dhaga'u Jawaar fa'aa baay'ee huqqataniiti qaqal'ataniiti ol ka'anii deemuu hin danda'anii nama dubbisuu hin danda'anii ija banachuudha yeroo dadhabantu jira yeroo jedhamu. Warri waan akkasii kana odeessu maal sitti fakkaata? Maal irraa ka'aniiti? Lammata immoo namoota akkasii maal jettaan maal sitti fakkaatu namoonni akkasii? Namoota akkasii maal jedhaan dajane? Hedduun itti gadda garuu ni beekan osomaa beekanuu beeka soba irratti oofaa jiran. Jarriin keenya kaayyoo qabaniif cimanii ilkaan isaanii ciniinnatanii lagataa jiran beelanis tu'aa jiran. Irraa dhaabbadhaan jedha warra akkatti irratti oofaa jiru kan. Mee akka Jawaar fa'aa waa nyaatanii maanguddoonni hedduu dhaqanii har'umalee yeroo ani fataasofnu kana ustaazonni dhaqanii kan akka Leencoo Lataa Daawud Ibsaa faallee dhaqanii waa nyaadhaa jennaanini kana nutti hin kaasina nuti kaayyoo qabna yoo jaarsummaadhaaf ta'ellee jara warra nu hidhetti dhaqaatee hittimaa kaayyoo qabna kan jedhu dubbate Jawaar egaa dhaqanii arganiiru jechuudha. Mee yeroon akkas jedhee didu kana isin akka maatittoo gara keessaniin carraadhuma argattee akka nyaattu jettanii wanti dhiibbaa irratti gootan jira keessattuu guyyaa dhuma lamaan kana keessatti yeroo baay'ee inni dhukkubsatee jiru of dadhabee jiru namni kaan immoo biraa fuudhameeti jira Shamsaddiin biraa deemee Dajaneen immoo gamallee haa ta'u malee biraa deemee yeroo kana baay'ee hortanii lakki Jawaar nyaadhu buleessa koo jettee wanta gaafatte jira. Haga duraa san baay'ee irratti dhiibbaa godhaa turre. Boodarra garuu dhuma kanarra waa'ee nyaataa iyyuu nutti hin dubbatina. Haamilee nu kenna, nu jajjabeessaa. Nuti qabsootti jirra, nu jajjabeessaa haamilee nu kenna malee dhuftanii nutti simboyina nyaatallee nyaadhatanii lammuu nu kadhatinaa jedhanii. Nun jaanii nuti dadhabnaan manguddootatti himnee, jaarsota gurguddootti himnee, sheekkootitti himnee akkasitti isaan kadhatan. Kadhatanii illee homaa jibbaatan haga guyyaa irraa ga'utti. Kadhatanii jibbaataniit bu'anii biraa ba'an.
Inyaanu jedhanii yoomuu inyaanu jedhanii asii reeffa keenya nu baastanii jedhanii. Egaan kanatti kutateetii hin nyaannu jedhanii obbo Baqqalaanis akkasumas Hamzaani yeroo isaan egaa kaayyoo keenya sanaa fi kaayyoon keenya galma ga'utti kan jedhudha. Inni guddaan isaan jedhan maatii keenya hin daddarbinaa. Lammata immoo qeerroon 5,000 ol amma 5,000 amma 7,000 itti dhiigni dhangala'ee har'a Oromoon mana hidhaatti guurameeti qaama biraati kan Oromiyaa keessatti irra sirbaa jiru. Kanaaf kun dhaabbachuutu irra jira kan jedhudha. Kanaan kun ta'uu baannaan salphina uummata Oromoo teenyee ilaalludha kan har'a inni dubbataa ture. Warra jaarsoliidhaan kan jedhamu. Kanaaf mee uummata Oromoo irraa maaltu eegama jettu keessa biyya alaas haa ta'u biyya keessa akka maatiitti mee uummata kanatti ergaa dabarfadhu jabeessiti. Ani uummata kanatti kan ergaa dabarfadhu Dajanee. Jarri kun maaliif akka miidhamaa jiru maaliif akka du'aa jiru hin beekan wallaalaniiti miti. Garuu amma immoo booda sheenaanii eega isaan du'an booda isaan du'anis maqaan isaanii galmaa'ee ta'aaf. Booda eega isaan du'an booda sheenaanii boorra iyyuurra ammuma osoo isaan lubbuun jiran cinaa dhaabbatanii iyyuufii qaban. Akka gaariitti iyyuufitti qaban akka salphaatti illee waan ilaalamuu miti. Ani hedduun gaddana jenne hedduu bakka obboleessa kiyya Jawar bakki kun isaan hin malu. Gonkumaa isaan hin malu. Bakka jiru osoo agartee hedduu si gaddisiisa jenne bakka isaan hin malle jira bakka isaan hin malle eenyu kanaan isaan hin yaanne garuu saba kiyya uummanni kiyya miidhamee jedhee bultii ofiitiin taane ofiitii takkaa buleen beeku Jawar akka isaan garaa jaalata jedhanii kanallee takkaa garaa jaalatee hin beeku. Yeroo hunda uummata kiyyaaf saba kiyyaaf Oromoof jedheet akkatti gubata. Akka inni gubate kanatti akka nafne akka aareetti akka gubateetti akka hin duune uummata Oromoo saba bal'aa kaa cinaa dhaabadhaan jaa. Ani hin beeku. Hawwaaniin siniin jedhu hin beeku. Dhugaa isa jirtuun garuu uummata kanaafaan dhugaa jirtu saniin himaaf dhugaa jirtu takka sobalee irra qaqqabaa hin jiru. An guyyaa tokko osoo ofii jiraate osoo ofii biyya irraa dhufee sana takka feetti bashannanee jiruu gaarii osoo jiraachuu danda'u obboleessi kiyya dhufee asitti ganaa isaanii jecha gubataa jira. Yoo dhageessan yoo dandeessan yaa Oromoo kaa cinaa dhaabadhaan jaa. Booda isheen oftanii. Inni duusomaa miti. Sheenaan bifatee du'a. Taakaa cinaa dhaabadhaan jedha obboleessa kiyya. Obboleeyyan kiyya hundaa warra mana hidhaa jiru cinaa dhaabbadhaan jaa. Dajanee hedduu ulfaata. Naagalaa wanti itti dhaga'amu mee waan cimaadha. Mee iddoo Jawar iddoo hin malleef kan inni jiru jette amma yeroo dubbattu. Mee iddoon hin malle sun iddoon akkanatti baay'ee si quuqee akkati dubbattu si godhe kuni iddoon hin malle suni mee maaltu achitti akkasitti baay'ee garaa si nyaate maaltu jira akka iddoon jiru sun mee nutti himi maal fakkaata? Hedduu Dajanee maalis jira hedduu nama gaddisiisa garuu. Yeroo mara akkuma arginu bu'ee galda jedhee ani hin danda'u. Obboleessa kiyya ta'ee fiiltee miti haala inni dabarse haala inni keessa jiru. Mana xiqqishuu san keessatti hacuuccamee dallaa takka keessatti hidhamee. Ani obboleessa kiyya Dajanee lubbuu kiyyaan dabarsee kennaaf hedduulleen jaaladha. Ani obboleeyyan xiyyaa'aan an jaaladhu waan jaalatan natti fakkaatu keessa dabree jaalala isaaf qabu. Yeroo margaleetis nan bu'a. Isa duratti ciniinnadheetuman biraa deema. Har'allee ciniinnadheetuman gadi qabadhee biraa deema. Yoo inni ija keessa na laale fuulan irraa garagalfadha Dajanee. Maaliif
Jawar kanaan hin eegnaan mana hidhaa keessatti hidhamee akkatti itti cufamee hin jiraate dheeyyaanne. Ofii isaatiin taane maatii isaatiin taane Oromoo jecha akkatti gubate. An dhugaa isaa Rabbi arguun jedha. Homaan jedhu yoo manni Oromoo arguu dadhabe dhugaa isaa Rabbi argu. Egaa Jawar asii qabnee beeknaa biyyattis wajjin turre kutataadha kaayyoo isaatii fi jireenya fooyyee qabu nama jiraachuu danda'u yuunivarsiitii addunyaa keessatti beekamoo yuunivarsiitii beekamaa keessatti nama barateedha. PhD isaatii fi otoo asitti nu biratti asitti baradhu yuunivarsiitiiwwan adda addaa wal dorgomaniyyuu kan dhiisee Oromoodha qabsoo Oromoof galee. Egaa abdiin kiyya Oromoodha fi Rabbi nu kalaqee kan jedhes kanaafi egaa Rabbi maatii isaa ta'u uummata Oromoo maddii haa dhaabbatu jedha kan biraa. Egaa mee har'aa fi kana caala baay'ee si dubbisu hin jedhu mooshinii keessa galteeti jirta. Wanti tariin hafee kan jettu otoon carraa kanatti fayyadamee waa dubbadhee gaariidha kan jettu yoo jiraate Raabiyaa. Mee itti daballeeti cufna sagantaa keenya naa galaa obboleessa tokkicha keessattuu nama obboleessa tokkicha jiru kana yeroo mana hidhaatti deddeebitee ilaaltu salphaa miti. Na hafe wanti jettu yoo jiraate yaadatti dabaltee finna. Anumaan nafni Dajane mucaa lubbuu mucaa akka lubbuutti jaalatu aga torbaan ga'uuf yeroon itti dheerata. Yoom guyyaan ga'e kamsaan ga'e guyyaa mucaa argite jetti dubbisuudha. Mucaa ofirra dubbisuu dadhabe eeyyeen Oromoo isaallee dubbisuu dadhabe Dajane. Gaafa Oromoo waraqaa fuulduratti qabatee firii Jawar jeessan aganan bu'aanatu beeka Dajane wallaahi. An beeku Dajane. Ayyee kunis hin darbiti Raabiyaa Siraaj Mohammad egaa daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota keenya amma kan hordofaa jirtanii obboleettii Jawar Mohammad Raabiyaa Siraaj Mohammadii mana hidhaa keessatti obboleessa ishee tokkicha yeroo argitu waan ishiitti dhaga'ameedha. Mana keessan teessanii hunduma keessanuu wanta akkasitti dhaga'amu hin beekna. Egaa qophii har'aa kanumaan xumurra qophii biraatiin walitti deebina. Egaa gara biraatiin immoo iddoo yoo danda'ame karoo warri abukaatota warra nyaata lagatanii kun maal jedhu warri ogeeyyii fayyaas maal jedhu kan jedhu hordofnee kan isinii dhiyeessinu kana. Egaa turtiin wajjin turtaniif hedduu galatoomaa jedha sagantaa keenyas kanumaan goolabna.